Hello, Rajine Gutaman jedhama OMN irraan bilbilaa mee gara Walloo godina Kamiseettan bilbilaa jira. Yeroo ammaa kana naannoon Sanbatee haala hamaa keessa akka jiru dhagayeetanii walumaa galatti Walloo keessattuu immoo naannoo Sanbatee haala jiru mee bal'isiitii nu ibsi. Obbo Dajane galatoomii magaalaa Sanbatee jedhamtu kana keessatti namni waraqaa eenyummaadhaa hin qabne janiitu namni keenya karaa oomisha sassaabbatu hundabee namni keenya akka jiruun qotee bulaadhaan beekamaa namni waraqaa eenyummaa hin qabne achumatti shaneedhaa waan takka gaaffii tokko malee ajjeefama. Namni Jawwaala keessaa Tootoo Jawaar Muhammad qabu dubbii tokko malee murtiin du'aatti muramaa achumatti ajjeefamaa. Lubbuu nama torbatu bakka qorroo jamu kan birooni nama dhukka'aa jiru marfiin dhukka'aa jiru reenfi achi jala jijjiirsa sababa Jawwaala isaanii keessa silkii isaanii keessa Tootoon Jawaar Muhammad argame qofaaf. Amma kaleessatti har'atti ganda Arawaacaa, Arba Waayyuu, Luuboo Mataa Horaa, Burqaa Bunaa, Raaddee, Ara'ee ganda baadiyyaa kana keessatti haadholii dabalatee mana amantii dabalatee manguddoonni hoggaa dhibbaa dabalatee namni tokko nafne biroonii fi marfiidhaan nu haleelaa jira. Magaalaa Sanbatee keessatti ilmaan haadha takkaa dabalatee manaa baasanii ilmaan haadha takkaa nama 4 manaa baasanii waanuma bara hoggaa 3 hoggaa 4 dura ilmaan Oromoo qulqulluu gartee godina Baaleetti moonan yaaddadha akkasitti ilmaan haadha takkaa wareegaman akka sanitti nu bochiisaa jira. Ilmaan haadha takkaa magaalaa Sanbateetti mana jireenyaa isaanii keessaa baasanii ulaa isaanii duratti salphi dhaabanii rashanan. Eenyutu rashan? Mootummaa gamma biyya bulchaa jiru kanatu rashane jedhanii as buuteen isaanii jiru edoggaa san fuudhanii gartee ijoollee salphi qabachiisanii harka daandanii rashananii ijoolleen xixiqqoon biraa fiiddee baatee ijoolleen sun bakka kanatti ijjeessanii hin jirtu. Reenfi namaadhaa karaa deemamuun dhabamee magaalaan guutuu reeffaramaa tajaajilu. Ilmaan Oromoodhaa sababii takka malee sababii silkii isaanii keessa footoon alaabaa adda bilisummaa Oromoo mul'atte sababii silkii isaanii keessatti footoon Jawaar Muhammad mul'atteen ilmaan Oromoo qulqulluun kan waan takka siyaasaa keessa jirre kan hidhatan meeshaa waraanaa takkitti argatti qabatanii hin deemne karamarratti ulaa ishaan duratti fudhamanii rashanamaa jiran. Kana kan hojjetaa jiru ajajaan isaaniidha kan kana ajajee kan kana qabsiise Alamuu Simeeti. Maaliif yoo jette har'allee manguddoonni keenya gartee kunoo akkanatti dhumuu jirra. Dhugaa janiin isin bar magaalaan kun dhibbattuu osoo hogguma takka isin rashananii magaalaan Sanbatee jedhamtu tuni shaneedha isinii. Shanee ta'uu keessa ragaa guutuu qabnaa